Sombii ilma namaa guyyaa tokko keessatti qilleensa liitira 11,000 hanga 14,000 argana. Yeroo hundamu. Lakki yeroo hara galfii qofa. Yeroo fiiganii fi yeroo hojii ulfaataa hojjetan dalagaan sombaa haalaan guddata. Yoo xiqqaate qilleensa liitira 17,000 hanga 29 argana. Yoo waan ulfaataa dalagan argansuun nama haalaan saffisa. Namticha tokkotu oksijiinii afaanitti hidhatee deema. Namni biroo itti dhiyaatee gaafannan rakkina isa mudate himeef. Rakkina maaltu isa mudate? Sombi isaa guutuutti dalagaa dhaabe. Kanaaf yeroo hundaa siliindara xiqqaa duwidatti baatee oksijiinii afaanitti hidhatee deema. Daqiiqaa tokkoof yoo oksijiinii kan ofirraa baase ukkaamamee du'a. Yoo tasa karaa irratti siliindariin jalaa dhume hoo akkam ta'a? Yeroo manaa bahu sa'a qabatee baha. Siliindariin tokko sa'a meeqa akka turuuf ni beeka. Osoo sa'aatiin sun hin dhumin daddafee mana deebi'uu qaba. Subhaanallah. Maallaqni inni guyyaarraa baasu waan taphaati mitika. Yoo xiqqaate birrii 25,000 hanga 40,000 guyyaarraa isa barbaachisa. Teknooloojiin biroo kan oksijiin konsantireetar jedhamu ni jira. Sun ammoo mana keessaaf malee alatti nama hin gargaaru. Dalagaan isaa maali? Oksijiinii manaannawa jiru qulqulleessee gama sombaa dabarsa. Maashinni kunis qarshii 150 hanga 200 bitama. Sanirraan elektirika guddaa fedha. Sa'a 24 guutuu osoo addaan hin kunne qilleensa qulqulleessa. Tasa yoo ifaan irratti dhaame ammoo nagayatti. Akkasi. Kaffaltiin elektirikaatis baatiin qarshii 10,000 oli. Subhaanallah. Yaadika gaafa dhalanneerraa hanga har'aatti osoo saantimata kan kafaliin qilleensa qulqulluu arganutti jirra. Tola Rabbiin nutti oole kan biroo dhiisi dalagaan sombii dalagu qoftee osoo mallaqaan herreegamee akkam taana. Kan sanirra si ajaa'ibu. Sombuma Rabbiin tola isaatiin nu badhaase kanaan harganaa daangaa isaa cabsana. Tola isaa kana irraanfannee badii meeqaatam dalagaa oolla. Akkas ilmi namaa waan hundeen teenya dalagaa ooltu dalagaa ajaa'ibaa kan tiruu fi kaleen hojjettu qindoomini seeliiwwanii hojiin sammuun hojjetu hundi osoo mallaqaan herreegamee nuti hundi waan guyyaa tokko nu oolchuu hin qabnu. Guyyaa takka qofa dachii tanarra jiraachuuf humna hin qabnu. Dubbii dhugaati wallah. Tola isaatiin oollee bulla. Rahmata isaatiin baanee galla. Rabbii warra isa beekee dhugaan isatti amanee milkaa'u nu haa godhu jenna. Rabbii warra dilii irraa fagaatee toltuu hojjetaa jiraatu nu haa godhu jenna. Ammoo wanti irraanfachuu hin qabne. Badhaasa guddaa badhaafamne kana nuti hundi irraa gaafatamuuf deemna. Guyyaa boruu qaamni nuti qabnu hundi ragaa nutti baha. Miilli ganda dilii ittiin deemnu, ijji waan fokkataa ittiin laallu, gurri hamtuu ittiin dhaggeeffannu. Kun hundi waan guyyaa boruu ragaa nutti bahuuf deemu. Nuti hundi of haa yaadannu. Khayri irratti haa dammaynu. Suurri qalbii eegalee jira. Kun raadiyoo Nuural Hudaati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota Nuurul Hudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama Rabbii guddaatiin sagantaa suura qalbiitii walitti dachaanii jirra. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ganama isaanii du'aayin jalqaban. Akkuma hirriibaa ka'anii Rabbii isaanii shakkaran. Alhamdulillahi alladhi ahyaana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Rabbii du'a xiqqoorraa nu kaaseef galanni haa ga'u. Yoo duunees gamuma isaa deebina jechuu. Galgalas wayita hirribaaf dirra lafaan gahan Allahumma bismika amutu wa ahyaa jedhan. Yaa Allah ani maqaa keetiin du'a maqaa keetiin jiraadha jechuu. Dhaloonni amma ammoo ganama wayita hirribaa ka'u sooshaal miidiyaan jalqaba. Eda maaltu deemaa bule? Maaltu poosti godhame? Viidiyoon an poosti godhe hoo viyuu meeqa argate? Nama meeqatu laayik naaf godhe? Koomentii hoo qaba? Jedhee waan sooshaal miidiyaa irra jiru laala. Galgalas osoo irra findura wanti xumuraa sooshaal miidiyaa. Hanga ijji dadhabdutti osoo scroll godhan hirribni namaan kuta. Sunnaa rasuulaa uffannaa qofatti deebisnee jirra. Maqaa Rabbiitiin jalqabanii maqaa isaatiin xumuruun akka waan dhabameeti. Haala kana keessatti tola Rabbii kajeeluun hin ulfaatu. Yoo dhugaan jijjiirama barbaanne, yoo dhugaan tola Rabbii kajeelle, nuti hunduuf jijjiiruu qabna. Addunyaa faana fiiguu dhiisnee gama sunnaa Nabiyaas deebi'uu qabna sallallahu alaihi wasallam. Haala addunyaan itti jirtutu kana. Addunyaan ala ta'uun hin danda'amu. An qofti kophaa kiyya jijjiiramee bu'aa maal buusa jechuun faayidaa hin qabu. Ati nama biroo irraanfadhu mataa kee jijjiiri. Sunnaa nabiyyichaa jabeessii qabadhu. Yoo dandeesse nama sitti dhihaatu dammaysi. Yoo san Rabbii waan si dhibe sirraa jijjiiraa inshaallah. Arri guyyaan Muharram 28 bara 1448 akka lakkoofsa jiraatti. Juulaay 13 bara 2026 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 6 bara 2018 ogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo suura qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi. Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Suura qalbii. Suura qalbii.
Torbaan dabre gaafii tokko isin gaafanne. Uumamni ibiddaaf cabbii keessatti isin duune kami? Oowwa digirii Seelsheesii 440 fi qabbana negatiiva 440 gadi keessa jiraachuu danda'a jennee gaafanne. Dhaggeeffattoonni hedduu gaafii tanarratti hirmaatanii jiran. Gariin qocaa jedhe, gariin naacha jedhe, gariinis gaala jedhee deebise. Namni yayyii jedhees ni jira. Warri deebisaa sirrii deebises haalaan hedduu. Hunda asirratti maqaa yaamuun yeroo fudhata. Namoota jalqabarra deebisan 3 qofa himnee gama dhaddacha jaalalaa isin dabarsina. Ismaa'il Hussein, Abdii Muhammad Nuuri fi Fu'aad Khadir jalqabarratti deebisan. Namoonni birootis warri deebisaa sirrii deebisan haalaan hedduu. Isin hunduu hirmaannaa keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Uumamni kun taardigireed yookiin watarbiir jedhama. Waan ijaan mul'atu miti. Uumama xiqqaa maayikirooskooppii qofaan mul'achuu danda'u. Garuu kan miila 8 qabudha. Saayintistoonni uumama kana ibiddaa fi cabbii haalaan qabbanaa'uunis ajjeesuuf yaalii godhanii turan. Hunda dandamatee saayintistoota ajaa'ibsiise. Waa'ee uumama kanaa inshaallah of duratti bal'inaan isiniif dhiheessina. Amma gama dhaddacha jaalalaa isin dabarsina. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 895. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Akkam jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. An barataa yuunivarsiitiiti. Asuma yuunivarsiitii kana keessatti intala diin qabdu takka wal barree qorataa ture. Intalti bareedduudha. Haala amala gaarii qabdi. Ibaadaa irrattis cimtuudha. Hanga takka walitti dhiyaannee haasoynee dhimma bultiitiis mari'annee jirra. Anaa fi isiinis daangaa shari'aa haalaan eegganna. Waan Rabbiin irraa nu dhoowwe tokkos godhuu hin feenu. Kanaaf karaa Rabbiin hayyamuun nikaaha godhannee wal halaalfachuu feena. Dhimma kanarratti eega waliigallee booda nu lameenuu yaada nu bira jiru maatiin mari'anne. Maatiin keenya lachuu waan kana nu harkatti didan. Hanga barumsa xumurtanitti abadan nikaaha godhachuun hin ta'u nuun jedhan. Sababa kanaaf nuti ulaagaalee nikaaha hunda guuttannee qaadiidhaan nikaaha qofa hidhannee halaala waliif ta'uu barbaanna. Kaayyoon keenya fedhii addunyaa qofa osoo hin taane haraam irraa of eeggannee Rabbiin gammachiisuu fi karaa inni nuuf ayyamee wal wajjin jiraachuudha. Osoo gama qaadii hin deemin dura gorsa keessanitti haajomna. Maatiin gama lameenitu anaa fi intaltituun bultii wajjin jaaruurraa komii hin qaban. Inumaa gammachuu qaban. Garuu barumsa xumuruu qabdan nuun jedhan. Osoo maatiin nu dhorku yoo qaadii bira dhaynee nikaaha godhanne dhimmi kun ija shari'aatiin akkamitti ilaalama. Galatooma. Hayyee maal jettan iyyataa kanaan? Haraam irraa fagaatanii karaa shari'aan hayyamuun nikaaha godhachuuf yaaduun isaanii waan gaariidha. Zamana namni hundi diiniif dantaa dhabetti shabaabni haala kanaan of eeggannoo godhu argamuun nama gammachiisa. Garuu maatii harka darbuun dogongora guddaadha. Sanuu maatii gama lameenii. Ajaja maatii gama lameenii irraan tarkaanfatanii bultitti seenuuf jarjaruun fedhinnaa lubbuu jala deemuun garaagarummaan qabu. Osoo maatiin dhimma gosummaatiif yookiin rakkina shari'aa biratti fudhataman qabneef didanii gaafa san qaadii bira dhaquun isaanii sirriidha jenna. Amma garuu ajajni maatii kabajamuu qaba. Jarri lameen gaafa nikaaha godhatan ilmootu isaan jidduutti argama. Gaafa san isiin barnoota addaan kutuuf dirqamti. Innis barnoota addaan kutuu qaba. Barumsa dhiisee dalagaa barbaaduu qaba. Gaafa daa'imni dhalates barnootatti deebi'uu hin danda'u. Maatiin muuxannoo qabu irratti hundaa'ee murtee kana murteesse. Jarri ammoo muuxannoo jiru waan hin qabneef fedhinnaa lubbuu jala deemanii jarjarutti jiran. Kanaafuu tasgabbaa'aa ajaja maatii keessanii jala deemaa jennaan. Waan hafte gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannoo itti aantutti cehi. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 892. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophee dhaddacha jaalalaa. Ani biyya Arabaa keessa qubadha. Gurbaa tokko wajjin qilleensarraa wal barree eega hedduu haasofnee booda si wajjin bultii jaaruu fedha naan jedhe. Anis hayyee maatii kiyyatti manguddoo ergadhu jedheen. Innis manguddoo ergatee qilleensumarraan nikaaha nuuf godhan. Guyyaa nikaaha gurbaan kun birri 25,000 abbaa kiyyaaf ergee ture. Eega nikaaha godhannee booda an ka'ee gara biyyaa gale. Yeroo muraasa booda natti bilbilee ka'ii koottu wal gargaarree dalagannaa naan jedhe. Lakki an kushiina Arabaa keessa dalaguu hifadhee jira. Atuu ka'ii gale asumatti waliin dalaganna jedheen. Yeroo kana inni hayyee an fedhii kee hin qabu. Mallaquma sirraa qabu naaf erginaan jedhe. Ani amma mallaqa siif erguun qabu. Waan harkaa qabu birrii 10,000 siif ergaa nikaaha narraa buusi jedheen. Inni garuu mallaqa nikaahaaf sitti baase guutuu fedha. Sannaa kennitu malee nikaaha sirraan buusu naan jedhe. Kana booda nama natti dhihaatu tokkotti dhaqee waan keessa jiru hunda himeef. Qilleensarraa nikaaha hidhuun hin danda'amu. Nikaaha wahiitu sirraan qabu. Bilbila isaa ofirraa cufee jiruutee jiraadhu naan jedhe. Anis akkuma namni kun naan jedhetti bilbila isaa ofirraa cufee jiruutii itti fufe.
Jidduma tanatti namni biroo bultiif nagaafannaan nama kana wajji bultii jaare. Amma haadha ilmaan lamaati. Biyya keessatti ilmaan haala gaariin guddifachuun natti ulfaannaan ammas ka'ee gara biyya Arabaa imale. Waan Rabbiin naaf laaffiseen carraaqachuu jira. Dhiheenya kana ammoo namni tokko nikaan gaafa duraa akkanarra jiru naaf hime. Qilleensarraa nikaa hidhuun ni danda'ama. Gurbaan duraa nikaa guutuu sirraa qaba. Kanaafuu isatti bilbilii nikaa narraa buusi jedheen. Haga inni afaan ufiitiin nikaa sirraa buusutti ati jaartii isaatiin han jedhe. Kana booda Feesbuuka isaa barbaadee wajjii haasawuu eegale. Mallaqa gaafa duraa na gaafatte hunda siif erga. Ammuma nikaa narraa buusi jedhee gaafannaan lakki amma mallaqa tokko sirraan fedhu. An jaalala guddoo siif qaba. Deebi'ee si wajjin jiraachuu fedha. Kanaafuu kootu natti deebi'inaan jedhe. Anamma nama birootti heerumee haadha ilmaan lamaa ta'ee jira. Deebi'ee jaartisiif ta'uu hin danda'u. Mallaqa keenarraa fudhuu na hiiki jedhee maqaa Rabbiitiin kadhadhe. Ati ammas of duras jaartii xiyya taatee itti fufta. Yoo addunyaa tanarratti diddeenarraa baqattees akhiratti jaartii xiyya taatee dhufta. Mallaqa kanas achumatti naaf deebistanaan jedhe. Jechi inni ittiin nan abaarre hin jiru. Arrabni inni ittiin nan arrabsines hin jiru. Hamilee xiyyaaf xiqqoollee hin cinqamu. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Hayyee maal jettaan Muhammad Awwal? Mee tasa si dhukkubee osoo namni wayii dawaa sitti fidee liqimsisiin jedhe akkam goota? Namni sun ogeessa fayyaa yoo ta'e ni fayyadama. Yoo namni ogummaa fayyaa hin qabne dawaa siif kenne hoo? Haaluma kamiinuu hin liqimsu. Akkamitti nama ogummaa fayyaa hin qabne irraa dawaa fudha? Dhimmi bultii hoo maaliif xiyyeeffannaa akkanaa dhabe? Namni namuma karaa deemurraa fatawaa fudhata? Tanatu nama hedduu halaakutti jira. Iyyannoo isii keessaa dogongora hedduutu mul'ata. Tokkoffaa namni jalqaba sin fedhu. Ani maallaqa kiyya fedha jedhe isa malee isii miti. Yoo inni sin fedhu narraa deemi jedheen mahrii gaafachuu mirgan qabu. Lammaffaa qarshiin 25,000 tan abbaatti ergamte qarshii maaliiti? Mahrii intalaati moo gabbara? Yoo mahrii taate gaafachuu mirgan qabu. Yoo gabbara taate gabbari shari'a Islaamaa keessatti dhorkaadha. Sadaffaan dhimma nikaaha qilleensarraati. Tanarrattis gaafii laaftuu si gaafachuu fedha. Namni tokko sooshaal miidiyaa irraan sitti bilbilee maallaqa siif ergee jira. Baankii dhaqee fudhu yoo siin jedhe akkam goota? Dhaqee fudhakaa. Maallaqni qilleensarraan ergamee fi maallaqni harkatti siif kenname garaagarummaa qaba. Lakki lameenuu tokkuma waanuma wal fakkaataa bita. Dhimmi nikaahaatiis akkasuma. Akkuma qilleensarraan nikaaha buusuun danda'amu qilleensarraanis hidhuun ni danda'ama. Yoo ulaagaan nikaahaaf barbaachisu guutame qilleensarraan nikaaha hidhuun akka danda'amu fatwaa godhan ulamaa'iin. Afraffaa ammas intalti tun gorsuma nama aadii irraa fudhatteen gurbaa kanatti deebitee na hiiki jettee kadhachuutti jirti. Isiin guutumatti ulamaa'ii irraanfattee nama itti dhihaatu dubbisutti jirti fakkaata. Dogongorri kanaa olii maaltu jirare? Kun nama ogummaa fayyaa hin qabne irraa dawaa fudhachuun garaagarummaa hin qabu bara. Akkasi dogongora hedduu irra deddeebitee hojjette jettuun tun. Akka hundattuu amma gama ulamaa'ii dhuftee jirti. Hanga turtees turtu iyyannoon isiin dhaqqabdee jirti. Nutis dhaamsisii akkuma jirtutti gama ulamaa'ii dabarsina. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffannee hanganuma. Hayyama Rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Chaayinaa fi Ameerikaan yeroo hundaa ija diinaatiin wal ilaalan. Xiyyeeffannaan Ameerikaa yeroo hundaa Chaayinaa kuffisuudha. Kaayyoon Chaayinaa ammoo Ameerikaa injifachuudha. Wanti dila kana walitti isaan diinomse maali beeytu? Garaagarummaan isaanii guddaan ilaalcha siyaasaati. Ameerikaan sirna kaapitaalizimii hordofti. Chaayinaan ammoo sirna koominizimii hordofti. Mootummaan Itoophiyaa kan duraanii darguunis sirna koominizimii kana hordofaa ture. Quba qabdu teenyarraa keessatti garaagarummaan sirna kana lameenii maal akka ta'e gabaabsinee ilaalla. Tana quba qabdu. Kaapitaalizimii fi koominizimiin sirnoota siyaas-dinagdee addunyaa baranaa keessatti bal'inaan dhagahamanidha. Sirnoonni kunniin lamaan yeroo dheeraadhaaf fuuldura dhaabbataa turan. Hayyoonni siyaasaatis waggoota hedduuf sirna kamtu addunyaa tanaaf barbaachisa kan jedhu irratti wal mormaa turan. Kaapitaalizimiin Ameerikaa fi irra hedduun biyyoota addunyaa hordofan dinagdeen, daldalli, warshaalee fi qabeenyi namoota dhuunfaa yookiin kaampaaniidhaan dhuunfatamuu qaba yaada jedhu leellisa. Sirna kaapitaalizimii keessatti namni waan fedhe hojjechuu mirga qaba. Gabaa keessa seenee dorgomee dorgomuu ni danda'a. Gatiin daldalaatis dhiheessii fi fedhii uummataa irratti hundaa'ee murtaa'a. Abbaan qabeenyaa yoo fedhe ol kaasee yoo fedhe gabbuusee gurguruu mirga qaba. Biyyoonni akka Ameerikaa sirna kana hordofuudhaan beekaman. Warri sirna kana leellisu wal morkiin namoota dhuunfaa fi dhaabbilee gidduutti taasifamu wantoonni haarooyni akka hojjetamaniif karaa saaqa jedhan. Teknooloojiin haarofni akka jiraatuu fi inni tokko tokko caalee argamuuf tajaajila kennuu fi waan dhiheessu ammayyeessaa akka deemuuf gargaara jedhan. Seenaa keessattis teknooloojiiwwan hedduun isaanii warroota sirna kaapitaalizimii kana hordofaniin kan hojjetamanidha. Sirna kaapitaalizimii keessatti namni hojjetee duroomuu ni danda'a.
dorgommiin wal sakaaluun amala sirna kanaati. Haa ta'u malee kaapitaalizimiin rakkoo mataa isaa qaba. Inni guddaan walqixxummaan dhabamuudha. Biyyoota kaapitaalistii keessatti namoota muraasatu qabeenya hedduu walitti qabuun durooma. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu ammoo hiyyummaaf saaxilamee rakkoo hamaa keessa jiraata. Namoonni sirna kana qeeqan kaapitaalizimiin uummata osoo hin taane bu'aa taajiroota muraasaa irratti xiyyeeffata jedhan. Maallaqa argachuuf jecha humna namaa saamuu fi haala qilleensaa faaluu irrallee of duuba hin jedhu jedhan. Akka fakkeenyaatti kaampaaniiwwan dahaba baasanii fi ilillii oomisha isaanii guddifachuuf malee keemikaalota naannawa faalaniif xiyyeeffannaa takkaas hin kennan. Balaa keemikaalota warshaalee irraa dhufuun uummataa fi bineensa miliyoonaan lakkaa'amutu miidhama jedhan. Koominizimiin ammoo faallaa kanaati. Sirni koominizimii maqaa sooshaalizimii jedhamuunis ni beekama. Guutumatti sirna kaapitaalizimii mormuuf hundeeffame. Sirni kun sirna diinagdee qabeenya hawaasa hunda biratti walqixa qoodamuu qaba jedhu leellisa. Sirna koominizimii keessatti warshaaleen, lafti, industiriileen gurguddoon kan hawaasaati yookiin kan bulchiinsa biyyaati. Kaayyoon sirna kanaa dureessaa fi hiyyeessa walqixxeessuun hawaasa wanti barbaachisaa walqixa guutameef uumuudha. Warri ilaalcha kana deeggaru akka jedhutti sirni kun qabeenyi nama hundaa biratti walqixa akka qoodamu godha jedhan. Tajaajilli fayyaa, barnoonni, manni jireenyaa fi dalagaan nama hundaa walqixa kan godhamu ta'a. Sirna kana jalatti hawaasni hundi itti gaafatamummaa walqixaa kan qabu yoo ta'u, qabeenyi argamuus walqixa qoodama. Gabaabumatti kaayyoon sirna kanaa hiyyummaa hamaa hirdhisuudhaan dhaabbilee yookiin namoonni muraasni kophaa isaanii duroomanii akka nama hin miine dhorkuudha. Haa ta'u malee warri sirna kana qeequ akka himutti biyyi sirna kana hordoftu bulchitoonni isaanii abbootii irree ta'uudhaan uummata isaanii dararaa turan jedhan. Akka fakkeenyaatti Raashiyaan gamtaa Sooviyeet jalatti, Chaayinaan ammoo Maao Zeedong jalatti, akkasumas Kooriyaan kaabaa hanga ammaatti sirna kana hordofan. Biyyoota kanneen keessatti paartiin siyaasaa tokko qofatu jira. Paartiin biraa hin eeyyamamu. Namni ilaalcha biraa qabatee dhufe ni hidhama, ni adabama. Namni hundi hojii itti kenname walqixa hojjechuu qaba. Kanaafuu humnaan dirqisiisanii hojjechiisuun waan jiru. Akka namoonni yaada kana qeeqan jedhanitti, bakka wal dorgommiin hin jirretti, bakka namni hundi lubbuun turuu qofaaf jiraatutti, guddina teknooloojii argachuun rakkisaadha. Biyyis hin guddattu jedhan. Barkum 1917 erga Raashiyaan sirna kana hordofuu jalqabdeen booda Ameerikaan sirna kana balleessuudhaaf sochii guddaa goote. Waldura dhaabbannaan kun waraana addunyaa lammaffaa booda waraanni qabbanaawaa yookiin Cold War akka dhalatu godhe. Biyyoonni humna waraanaa jabaa qaban lamaan Ameerikaa fi Raashiyaa walitti dhukaasuu baatanis biyyoota garagaraa keessatti sirna kana diriirsaa biyya namaa keessatti gareewwan garagaraa hidhachiisuu walitti duulaa turan. Ameerikaan sirna kana diinagdee dureeyyotaatiif jecha jibbiti. Sirni koominizimii namni dhuunfaa qabeenya tuulee akka kuufatu hin eeyyamu. Ameerikaan abbootii qabeenyaatiin ijaaramte. Namoonni qabeenya qaban kunniin ammoo sirna kanaan waan miidhamaniif qabeenya guddaa itti dhangalaasanii dura dhaabbatan. Kaapitaalizimiin namni hundi waan fedhe hojjechuu mirga qaba jedha. Sirna koominizimii keessatti ammoo namni hundi waan bulchiinsi ajaje yookiin waan bulchiinsi hayyame qofa hojjechuu qaba. Kanaaf biyyoota koominizimii keessatti paartiin tokko qofa jiraate. Hardhas sirna kamtu gaariidha kan jedhu irratti garaagarummaa guddaatu jira. Kaapitaalizimiin waa uumuu jajjabeessa. Bilisummaa namaa kenna jedhamus gama kaaniin ammoo garaagarummaa qabeenyaa fi ol aantummaa kaampaanii fi namoota dhuunfaa uuma. Fakkeenyaaf kaapitaalizimii keessatti tajaajila fayyaa argachuuf maallaqa guddaa kafaluun dirqama. Koominizimii jalatti garuu tajaajilli fayyaa nama hundaaf walqixa. Arraan tana biyyoota hedduu keessatti sirna kana walitti makuun baramaa ta'eera. Biyyoonni sirna kaapitaalizimii hordofan tajaajila hawaasummaa, fayyaa fi barnoota mootummaan deeggaramu qopheessaa jiran. Biyyoonni sirna koominizimii hordofan ammoo dhaabbileen dhuunfaa qabeenya akka horatan hayyamuu jalqabanii jiran. Tana quba qabdu. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamee fi Muhammad Awwal Abdallaatu isin wajjin turre. Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teekniika Nuural Hudaatu nu wajji ture. Waan hanga xumuraa obsaan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana. Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi aakhira argadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة